Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Lola fannoo isaatiin ajjeese. Ergaa Phaawulos Qulqulluu gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Yoo jaalala Waaqayyo ta'ee mata duree kanaan kaanee waa'ee ayyaana masqalaa yookaan ayyaana fannoo ilaalchisee barumsa waliin barannaa. Waaqayyo nu haa barsiisu. Lola fannoo isaatiin ajjeese. Lola jechuun maal jechuudha? Lolli kun eenyudhaan eegalame? Eessattis eegalame? Lolli jalqabaa kun eenyuuf eenyu gidduuttis ta'e? Eenyutis injifate? Durame kana ilaalla. Qulqulluun Phaawulos afoola mana kiristiyaanaa gadi fageenyaan waan beekuuf lola fannoo isaatiin ajjeese jedhee waa'ee lola isa jalqabaa sana caqasuudhaan kan dubbateedha. Egaa lolli eessatti jalqabame, eenyuun jalqabame kan jedhuun gaafa laallu, lolli inni jalqabaadhaa samii irratti jalqabame. Abbaan lola kana yeroo jalqabaadhaaf eegale immoo hangafa ergamootaa isa ture qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamu ture. Egaa lola kanas immoo kan inni eegalee Waaqayyo wajjin ture. Maal jechuudhaan? Uumaan keessan ana jedhee uumama Waaqayyo uumaa ta'uusaa morkachuudhaan yookaan sobuudhaan waan sin uume ana jechuudhaan of tuulummaadhaan lola Waaqayyo wajjin jalqabe jechaadha. Waaqayyo uumaa isaa ta'eetu jirutu beeku kan hundumaa uume ana, ergamoota hundaas kan uume ana, anaaf sagadaa jechuudhaan lola Waaqayyo wajjin jalqabe jechaadha. Haaluma kanaan egaa namni Waaqayyoon lolee injifate hin jiru. Immoo atama malee, kufaatii addaa kufayyuu malee, kanarraan kan ka'e ulfina isaa dhabee gara lafa jalaatti gara Anxorxorositti gad darbatamee jechaadha. Kanaaf lolli inni jalqabaadha hangafa ergamootaa isa ture qulqulluu Saaxinaa'el isa jedhamuuf Waaqayyo gidduutti kan geggeeffamedha jechaadha. Kanarraan ka'ees mo'atamee salphatees maqaan isaa qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamu afee Daabiloos yookaan Seexana jedhamuudhaan waamame jechaadha. Kanaaf lolli inni jalqabaa isa kanaadha. Akkaataan iccitii kana akkamittiin yoo jettanii, Waaqayyo yeroo jalqabaatii fi waa tokko addunyaa kanarratti tokko jedhee gaafa uumuu jalqabu gaafa sanbata guddaa waa uumuu jalqabe. Hanga gaafa jimaataatti uumamaan gosa 22 kan ta'an uume. Egaa kanneen kana keessaatii wantoota 22 kana yommuu uumu immoo Waaqayyo bifa sadiidhaan uume. Tokko callisuudhaan uume, ajajaan uume, 22ffaa immoo nama harka isaan tolchee uume, bifa sadiin uume jechaadha. Kanaaf callisuun Waaqayyo kan uume keessaa tokko ergamoota. Ergamoota kanarratti alaqaan isaanii qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamu ture. Egaa gaafa sanbata guddaa uumame gaafa roobiidha. Akkuma amma mata duree isaarratti ilaalle kana lola waan jalqabeef of tuulummaadhaan abbaa sobaas waan ta'eef iddoon isaaf kenname sanarraatii kufee jechaadha. Egaa galati Waaqayyo guutuu akka ta'uuf yeroo sana bakka isaa bu'ee muudama hangafa ergamootaa ta'ee akka geggeessu kan kaa'ame qulqulluu Mikaa'eliidha. Bakka isaa bu'ee immoo kan uumame galati Waaqayyo guutuu akka ta'uuf Addaamiidha. Waa'ee isa kanaa Matsaafa Maqaabiyaan isa sadaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti, Matsaafa Maqaabiyaan isa sadaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 haga 9 irratti barraa'ee jira jechaadha. Asirratti hubachuu kan qabdan bakka isaa bu'ee kan muudamee hangafa ergamootaa kan jedhame qulqulluu Saaxinaa'el kan ture sana jechaadha, qulqulluu Mikaa'eliidha. Bakka isaa bu'ee immoo kan uumame immoo Addaamiidha jechaadha. Kanaaf lolli inni jalqabaa akkasittiin eegalameetu injifatamee kufee salphatee Daabiloos Seexana jedhamee jechaadha. Lola isa lammaffaa immoo gaafa ilaallu Addaamiif Daabiloos gidduutti kan ta'edha. Egaa Addaam bakka isaa bu'ee uumame gaafa guyyaa 40ffaa mucummaa argate gara Gennata Edenitti geeffame. Gennata Eden sana keessa torbee isaatti immoo cinaacha isaa bitaa keessaa lafee tokko fuudhee Waaqayyo Hewaanin uume. Ishees gaafa guyyaa 80ffaadhaa Addaam biratti geesse. Addaam foon ishee foon koorraa uumamte, qaami ishee qaama kooti, lafeen ishee lafee kooti, natti argamte, nadheena jedhamtu jedhee maqaatti moggaase. Haaluma kanaaf Addaamiif Hewaan Gennata keessa waggaa 7 ji'a 1 guyyaa 17 jiraatan.
Egaa turtii isaanii kana keessatti gammachuudhaan jiraatan. Yaaddoof yaaddeessaa tokko malee jiraatan. Haa ta'u malee garuu seexanni amajaajiin kun foon boofaa uffatee afaan boofaan naqee taasa'ee kan Waaqayyo hin nyaatinaa jedhe biqiltuu balas akka isaan nyaatan nyaatanii immoo akka isaan du'an taasisechaadha. Kanaaf lolli inni jalqabaa immoo Saaxinaa'elii fi yookaan Daabiloosii fi Addaamii fi Hewaan gidduutti kan godhame jechaadha. Lola kanarratti garuu Addaamii fi Hewaan ni mo'ataman. Maaliif jennaan foon boofaa uffatee afaan boofaan haasa'ee of dhossee waan naqee dogoggorseef waan naqee gufachiiseef. Isaanis kan Waaqayyo dhaga'uu dhiisanii kan isaa waan dhaga'aniif qullaa ta'ani hin salphatani du'anii jechaadha. Egaa Addaamii fi Hewaan gaafa jannata keessaa ari'ataman waggaa 100 boo'e. Waggaa 100 booda dhiiga isaa dhangalaasee aarsaa biqila lafaarraa godhee Waaqayyoof dhiifama gaafate, araara gaafate. Yaa Waaqayyo iddoo kootti na deebisii, nan dogoggore, nan balleesse jedhee boo'ee kadhate. Kanumarraan kan ka'e Waaqayyos Addaamiidhaaf akkana jedhee waadaa seene. Yaa Addaam, boo'icha kee dhaga'eera, gadda kee dhaga'eera, argeera kufaatii kee kanas. Kanaan booda dhala kee irraa guyyaa 5 walakkaatti dhaladheen akka namaatti suuta guddadheen, godaaneen, cuuphameen, tsoomeen, fannootti fannifameen, du'ee du'a mo'een si fayyisa jedhee waadaa seeneef jechaadha. Egaa guyyaa 5 walakkaa jechuun akka lakkoomsa Waaqayyooti. Akka lakkoomsa dhala namaatti waggaa 5,500 booda jechaadha. Egaa guyyaan kun yeroo raawwatu Waaqayyo samiirraa gadi bu'e. Maaram durbarraa dhufee dhalate. Akka namaatti suuta dhalate. Suuta guddate dhiifama. Suuta guddate akka namaatti waan namni hojjetu cubburraa kan hafe hundaa raawwatee egaa akkuma jedhe sana dhufee fannoo irratti fannifamuu jaallate. Fannoo irratti fannifamee diina keenya Daabiloosiin ajjeese Addaamiif ijoollee Addaam fayyisuu jaallate jechaadha. Egaa waa'ee isa kanaas Daawit mootichi raajeera. Maal jedhee faarsaa 73 yookaan 74 lakkoomsa 12 irratti Waaqayyo durumaan dursee mootii addunyaa kanaatii inni addunyaa kana walakkaa ishee irratti fannoo taasisee, qoricha taasisee, jireenya dhala namaaf taasisee jedha. Egaa qaraaniyooti fannifamee Addaamiif ijoollee Addaam sana fayyisuudhaaf akka Waaqayyo dhufe ibsuu jaallatee jechaadha. Egaa qaraaniyoo kan jedhamtu kun lafa gooftaan itti fannifame kun lafa Addaam jalqabatti tolfameedha. Lafanni reef isaatti awwaalameedha. Egaa isa fayyisuudhaaf gooftaan immoo akka waadaa isaaf seenettis dhufee achirra dhufee fannoo isaa dhaabbatee jechaadha. Egaa gaafa jimaataadha fannoo kana irratti gaafa fannifamee oolu gooftaan jecha ajaa'ibaa 7 dubbate. Jecha ajaa'iba 7 dubbate kana keessa akka namaatti of gaddeebise yeroonni waaqa koo maana dhiifta gaafa inni jedhu egaa kun nama dadhabaadha. Ani ofumaan sodaadhee kanaaf akkuma amaleeffadhe lubbuu isaas fuudhee tanan garasii olitti geessaa jedhee Daabiloosiif raayyaan Daabiloos kun fannoo jalatti ol ga'an humna waaqummaa isaatiin achitti qabee isaaniidhe sa'aatii 9 gaafa ta'u qaama lubbuudhaan garasii ol gaddeemee warra si ol keessaa baasee kadhannaadhaaf ka'aa jedhe misiraachotti lallabee jechaadha. Qulqulluun Phexros garasii ol deemee misiraachoo lallabee akka jedhu kanaaf fannoo irratti fannifamee diina keenya kan hin ajjeese akkaataa kanaan jechaadha. Inni kan biraan gaafa jimaataa sana fannoo kanarras dhaabbatee gooftaan Yesuus Kiristoos ajaa'iba gurguddaas 7 hojjeteera. Ajaa'iba gurguddaa 7 inni hojjete 3 waaqa irratti 4 lafa irratti ture. Egaa isa kana hundi keessan hin beektu. Egaa walumaa galatti gaafa jimaataa gooftaan Yesuus Kiristoos harka isaa qulqulluu ittiin Addaamiin uume. Dhiiga isaa qulqulluu fannicha irratti dhangalaase coobse sanarraan kan ka'e fannoon maal jedhame egaa fannoon mallattoo fayyina keenyaa, mallattoo mo'icha keenyaa, humna keenyaa, ogummaa keenyaa ta'ee jechaadha. Akkuma qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiidhaaf erge boqonnaa 1 lakkoomsa 18 irratti akka barreesse jechaadha. Inni kan biraan mata duree barumsa keenyaa godhannee akkuma kaane lola fannoo isaatiin ajjeesee dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasuudhaan nageenya nuuf labsee misiraachoo nageenyaa nutti lallabee ofii isaatti immoo nu araarsee akkuma jedhe. Egaa fannoon guyyaa kanaa kaasee maal ta'e jechaadha? Meeshaa nageenya keenyaa, meeshaa injifannoo ittiin diina keenyaa injifannu ta'e jechaadha. Karaa adda biraa ammas qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qolaasiyaasiidhaaf barreesse
boqonnaa tokko lakkoomsa 20 irratti fannoo irratti dhiiga isaa qulqulluu dhangalaaseen nageenya nuu taasisee jedhe. Egaa lafaaf namni ol lolee ture, fooniidhaaf lubboon ol lolee ture, namootaaf ergamoonni ol lolanii turani. Egaa nagaan ni bu'ee nagaa taasisee jechaadha. Inni kan biraan Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoomsa 14 hanga 15 irratti nurratti barreeffamee kan ture idaa du'a keenyaa fannoo irratti fannifamuudhaan cinqaarroo fannoo isaatiin nurraa barbadeessee jedhe. Karaa adda biraa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoomsa 14 gubbaa irratti egaa kanaan sichi an of jaja biraan qabu of jaji koo fannoo Kiristoos malee kan biraan narraa fagaatu jedhee jechaadha. Haaluma kanaan egaa fannoon dhala namaatiif maal ta'e mallattoo fayyinaa armaa jireenya keenyaa fayyina keenyaa ta'ee jechaadha. Bara duriidhaa namni fannoo irratti fannifamu abaaramaa jedhama ture. Amma garuu dhiiga Kiristoos qulqulluu kanaan muka eebbifamaa muka fayyinaa ta'ee jechaadha. Maaliif jennaan karaa biqiltuu kanaa badiis dhufeera waan ta'eef karaa biqiltuu kanaadhaa fayyinni akka dhufu taasisee jechaadha. Mee haa ta'uti maatiiwwan Waaqayyoo fannoon gooftaan irratti fannifame egaa akkaataa kanaan gooftaan irra dhaabbatee ajaa'iba gurguddaa 7 hojjeteera. Kan dhala namaa fayyisuu jecha ajaa'ibaa 7 dubbateera. Gaafa sa'aatii 9 ta'u qaama lubbuudhaan deemee gara Si'ool dhaqee warra Si'ool keessatti hidhamanii misraachoo lallabeera. Tokkoffaa ergaa Phexros boqonnaa 3 lakkoomsa 18 hanga 20 irratti barraa'ee akka jiru. Gaafa sa'aatii 11 gaafa ta'u jaalallee gooftaa kan ta'an Yoosef fi Niqoodimoos fannoo kanarraa gadi buusanii dhaqanii boollaa haaraa keessatti awwaalaniiru. Fannoon sun garuu attam ta'e. Fannoon sun attam ta'e. Har'a eessa jira? Kutaa lammaffaa keessatti ilaallaa. Waaqayyo nu abarsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u.